dhimma kana mootummaa Itoophiyaatu akkas godhe kan akka jettu si jechisiisu tokko harka kennadhaa tuurii isa duraanii fixee galee harka kennadhaa tuurii 2.0 second version isaa ittiin qabatee kitaabni kun akka inni to the maximum gurguramuuf waan jalqabe fakkaata. Wanti Jawaari jedheetoo hin taane ni jira warri kun mootummaa utuu hin taane duriyootaa jedhe. Namumti PP'n akkasiin aangoo turtuuf irratti qabsaa'aa ture akkasitti gaafa ragaa irratti ba'u. Yoo harka fuunee ashamaa hordoftootaa fi kabajamtoota jiru miidiyaa odeeffannoo keenya har'aa qabannee isiniif dhiyaannee Jawaar Mohammad kitaaba isaa kan har'a eebbisu osoo hin eebbisiisin hafee jira. Sababni isaas akka jedhamaa jirti mootummaa Itoophiyaatu akka hin eebbisiisne kan jedhamaa jira. Akkasuma mootummaa Itoophiyaa osoo hin taane baay'ina namootaatu humnaa ol ta'eetiin akka hin eebbifamne godhee jedhee Jawaar Mohammadis gara fuulaatti Tiwiitarii isaatiin barreessee jira. Dhuguma mootummaatu akkas godhe moo akkasuma akkuma Jawaar Mohammad jedhe baay'ina uummataatu humnaa ol ta'eetiin kan guyyaa jijjiirame kan jedhu yaadota namootaa qabannee isiniif dhiyaannee jira. Egaa hordoftootaa fi kabajamtoota jiru miidiyaa namoonni jiru miidiyaadhaaf haaraa taatan yookaan subscribe godhin subscribe gochuudhaan maatii jiru miidiyaa akka taatan isin jenna. Akkasuma like share gochuudhaan nu jajjabeessaan dhaamsa keenya asumaan gara yaada namootaatti isin dabarsina. Nutis jidduu keessatti kan yaada kennan ta'a. Isinis hamma xumuraan faana turaan affeerraa keenya. Kennadhaa tuur 2.0 jalqabuuf jedhaa kan jedhuun kaasuu barbaada. Akka gaaffiitti. Harka kennadhaa tuurii isa duraanii fixee galee harka kennadhaa tuurii 2.0 second version isaa ittiin qabatee kitaabni kun akka inni to the maximum gurguramuuf waan jalqabe fakkaata kan jedhuun kaasa. Maaliif akkas jettee yoo jettan amma gaa kutaa lammaffaa keessatti daqiiqaa 36-45 irratti daqiiqaa 36-37 daqiiqaa ta'u guutuu jettanii dhaggeeffattanii Itoophiyaan akka hin diigamne biyya alaatii deeggarsa argachuu dandeenya jedhe qaba. Itoophiyaatti jettu kana gurrumaan dhaga'uu seeyyuu hin barbaannu jedhanii maaloo mucaa koo jedhanii kadhatan maal jedhe Jawaar? No. Waan isin jedhantu qaba. Isa isin dhageessan itti hundofneanii liqimsaa fudhadhaa. Itoophiyaan baduun qabdu kursii immoo isa jalatti eeguu qabnaa dhabee jalatti. Egaa hordoftootaa fi kabajamtoota jiru miidiyaa Jawaar Mohammad guyyaa har'aa eebba kitaabaa kan eebbisiisuudhaaf ta'u osoo hin eebbisiisin addaan kutee jira. Sababni inni addaan kuteef immoo baay'ina uummataatu humnaa ol ta'eetiin kan akka hin eebbisiisne na godhee jedha Jawaar Mohammad gara fuula Tiwiitarii isaatiin barruu kaayee jiru ni garuu dhugaan lafa jiru akkasii miti kan akkas godhee mootummaa Itoophiyaatti. Sababni isaallee kaleessa intervii kaleessa irratti kaabinoonnii fi mootummaan Itoophiyaa akka malee burjaajee jira. Burjaajii saniini kan akka mootummaa qarshii guddaa baasee mootummaan Itoophiyaa akka kitaabni kun hin milkoofne kan godhe kana immoo waan namni hundu argaa jirudha. Mootummaa Itoophiyaa Jawaar Mohammad waan qeeqaa jiruu fi akkasuma immoo dhugaa biyya keessa jirtu waan baasee dubbatee jiruuf mootummaan Itoophiyaa milkaa'ina kitaaba kanaas hin barbaanne. Kitaaba kana keessas wanta dhugaa jirutu jira. Dhugaa san Jawaar Mohammad akka uummata biraan gahu mootummaan Itoophiyaa waan hin barbaannee fi mootummaan Itoophiyaa dammoo eebba kitaaba kana akka hin milkoofne godhee jira. Hadha milkaa'ee jira. Boru immoo hin milkaa'u kana beekuu qabanii warroonni mootummaa deegganis ta'ee mootummaan Itoophiyaallee kana beekuu qaba. Dhimma kana mootummaa Itoophiyaatu akkas godhe kan akka jettu si jechisiisu tokko osoo jiraate imbaasiin Itoophiyaa kan biyya keenyaatitti argamu ibsa waa'ee Jawaar dhimma kitaaba Jawaariin haqamuu isaatii wal qabsiisee barruu kaayuu isaati gara fuula Tiwiitarii isaa irratti. Kana deemtanii ilaaluu ni dandeessanii jechuudha. Mootummaan Itoophiyaa akka hin milkoofne gochuun isaa imbaasiin Itoophiyaa gara fuula Tiwiitarii isaa irratti ibsa waa'ee dhimma Jawaarii irraa wal qabsiisee baase. Maaliif baase yoo dhimma kana keessaa harka hin qabaanne? Lama immoo wanti akka shakkisiisu godhe Jawaar guyyaa kaleessaa haasawaa inni haasa'e irratti ani riifuujii miti yookaan immoo lammummaa Itoophiyaa gadhiisee hin jiru. Ani Itoophiyaawidha. Jiraata Itoophiyaati jechuun isaa imbaasiin Itoophiyaa immoo isarraa dhimma akka qabu baasee jira jechuudha Jawaar. Imbaasiin Itoophiyaa. Imbaasiin Itoophiyaa Jawaariin akka fedhe godhuu ni danda'a. Akka kitaabni kunillee eebbifamne akka eebbifamullee godhuu ni danda'a. Sababni isaallee lammii isaati waan ta'eef imbaasiin dhimma qaba. Akka milkaa'ullee akka hin milkoofnellee godhuu ni danda'a imbaasiin Itoophiyaa. Kana imbaasiin Itoophiyaa mootummaa keenyaatitti xalayaa barreessee dhimma kana dhimma waa'ee kitaaba Jawaarii irratti nan galchu jedhee xalayaa mootummaa keenyaatti barreesse taanaan mootummaan keenya guutumaa guutuutti hin dhorkaa jechuudha. Kana immoo akka imbaasiin kana keessaa harka qabu dhimma kitaaba Jawaariitiin wal qabate imbaasiin Itoophiyaa ibsa baase.
hin milkoofne guyyaa biraatti darbee jira jedhee ibsa baase. Maaliif baase? Yoo harka keessaa harka hin qabanne kutumaan kutu mootummaan Itoophiyaa harka keessaa qaba. Kan uummanni beekuu qaba. Akka hin milkoofne kan godhee kitaaba Jawaarii mootummaa Itoophiyaati. Kun immoo hin milkaa'e. Hin milkoofne sondaan hin milkaa'e. Dhugaa jirutu bahe wantoota kaleessa Jawaar dubbate hundi isaa dhugaa ta'e. Mootummaan Itoophiyaa kana waan kana irratti dhiibbaan uumuun isaa wanni Jawaar kaleessa dubbate dhugaa ta'uu addunyaatti ofitti ragaa bahee jechuudha. Mootummaan Itoophiyaa kana beekuun barbaachisaadha. Sababni isaallee mootummaan Itoophiyaa hadha milkaa'ee jira boru immoo hin milkaa'u. Warri hadha mootummaa Itoophiyaa faana taatanii harka dhooftan boru Jawaarii faana akka harka dhooftan abdii qaba. Homaa kun shakkii hin qabu. Wanti guddaan isin beekuu qabdan immoo eebbi kitaabaa kun akka asitti raawwatamuuf jaarsummaa irra jiranii jaarsummaan kun immoo akka milkaa'u abdii qaba. Yeroo dhiyoo keessatti hin dhageessanii Jawaar kitaabni kunis ni eebbifama. Uummata keenyaatis akkasuma guutuu addunyaa uummata Oromoon biraanis ni gahama. Kana beekuun dirqamaadha. Mootummaan Itoophiyaa hadha milkaa'ee boruu hin milkooftu kana beekuu qabda. Egaa hordoftootaa fi kabajamtoota Jiruu Miidiyaa ammas gara yaada namootaatti isin dabarsina. Jawaar maali? Jawaar eenyu? Maaliif akkas godhe kan jedhu namoonni yaada kennaa jiru. Yaada namootaatti isin dabarsina. Isin samma xumuraan faana turaan affeerraa keenya like share gochuudhaan nu bira dhaabbadhaa akkasuma subscribe gochuudhaan maatii Jiruu Miidiyaa akka taatan isin Nam furadhe gorsa sanii kanaaf immoo abdii Jawaar abdii hin kutatu nutis isa faana jirra. Abdii hin kutatu hin gaabbinus wantoota ta'an hundattuu hin gaabbinu. Kana mootummaan Itoophiyaa ofirratti ragaa bahe waan ta'eef kun waan salphaadha. Wantoota wannuma kaleessa Jawaar jedhan dhugaa ta'uusaa mootummaan Itoophiyaa har'a mirkaneessee kan immoo addunyaan waan argitu taate waan arguu jirtanii waan addunyaan mootummaa kana gootu waan mootummaan Itoophiyaa ta'uudhaaf deemu waanuma arguu jirru. Kitaabni dhimma kitaaba Jawaariin wal qabatee immoo kitaabni Jawaarii yeroo isaa eeggata malee ni eebbifama. Yeroo ittaanutti biyya Jarmaniitti ni eebbifama. Keenya keessatti illee ni eebbifama. Mizima addunyaa mizima ni eebbifama. Yeroo isaa eeggata malee even addunyaa Oromiyaa keessatti magaalaa Finfinnee keessatti eebbifamuuf jira ni argitu. Kanammoo abdii isin kutachiisuu hin qabu. Warroonni amma bilisignaa deeggartoonni bilisignaa miidiyaa irratti baatanii Abiyyi akkana godhe Abiyyi paaworii qaba humna qaba. Noo humna qabaachuu isaa hin mul'isu kun. Kuni mootummaan kun diktaatara ta'uu isaa mul'isa. Wantoonni kaleessa Jawaar jedhe hundi isaa dhugaa ta'uudhaan mul'isa malee Jawaariin cabsuudhaaf miti humna ofii mul'isuudhaaf miti kan akkas godhe kana beekuun barbaachisaadha jechuudha. Deeggartoonni Jawaariitii fi akkasuma dinqisiifattoonni Jawaariitis abdii kutachuu hin qabdanii wantoota kana itti xiiqa'uu qabdanii jechuudha. Uummanni Oromoo akka xiiqaa ta'e nan beeka. Xiiqoftonni wanta kanaa olii Jawaariidhaaf godhuu qabdan malee kanaaf mataa qaqqabuu hin qabdanii. Kun mataa nama hin qabachiisuudhaallee akka mataa gadi hin qabannellee nan beeka. Egaa hordoftootaa fi kabajamtoota Jiruu Miidiyaa sagantaa keenya guyyaadhaa akkanumaan golamnee jirra. Sagantaa keenya biraatiin hamma walitti deebinutti nagaan turaa isiniin jenna. Odeeffannoo fi akkasuma waa'ee dhimma siyaasaa haala yeroo irratti odeeffannoo funaanuudhaa fi Jiruu Miidiyaa maatii akka taatan isin jenna. Akkasuma like share gochuudhaan akka nu jajjabeessitan dhaamsa keenya yeroo hundumaatti waan wajjin turtaniif galatoomaa ulfaadhaa.